qabataa harka sabaa abadan sillaachisu jedhe maal jechuudha reessanii qabaataa maa inni maallaqa qabaataa jechuudha yoo isiniin galle qabaataa harka sabaa abadan sillaachisu ana kan hunda guute dhibee kee siyaalchisu kaazinaa kootii baasee dhangalaasee niiraa koo natu si wallaannata goota saba dhiira koo ijoolleen sila waan bu'anu kolfuu jammaranii jedhanii deemanii ay komentii cufa ammaa kaaftee kolfitaniinna jazba maal qopheessanii amma gaa wal lokootti muudii qabachuu keessanii waan silaa bu'amu ani hin boossu si haaraman isin boochisuu nufe subhaanallah manni godhi hin boo qabaataa jedhe gaala mata duree wal lokootti qabaataa harka sabaa abadan sillaalchisu ana kan hunda guutee dhibee kee siyaalchisu kaziinaa kootii baasee dhangalaasee niiraa koo natu si wallaannata goota sabaa dhiira koo osoo ani siif jiru hin eeggatin kan biraa waan barbaachisu maraaf abshir natu siif jira jedhe sooressi keenya qaanii baraare fira silaa rabbiin beekaaf filee harka kaaye akkuma kaleessaa ilkaaniin nuuf faaye akkuma kaleessa ilkaaniin nuuf faaye ilmoo sooressichaa jaarraa abbaa gadaa arjummaan wal aanee nuu fayyise madaa egaa waaqachuu hin wallaalle akka dureessa kaanii arjummaa sabboonummaaf saba baraarte qaanii ngolfaa yeroo ammallee baqaa komentii banaa dhiisaa fi akolfanu dhiisaa irra deebi'ee dubbisuu kooti amma balaa keessan jechuun murii taate baqaa dhiisaa fi akolfanu dhiisaa banaa fi komentiin jedhe hin cufinaas hin baninaas akolfanu maalan godhaneesh rabbitoo natti kaase ummata kana wayne silaa yaaduma kootii thank you jettu ennaan qabaataa harka sabaa abadan sillaalchisu ana kan hunda guute dhibee kee siyaalchisu kaziinaa kootii baasee dhangalaasee niiraa koo natu si wallaanchifata goota sabaa dhiira koo osoo ani siif jiru hin eeggatin kan biraa waan barbaachisu maraaf abshir natu siif jira jedhe sooressi keenya qaanii baraare fira silaa rabbiin beekaaf filee harka si kaaye akkuma kaleessa ilkaaniin nuuf faaye ilma sooressichaati kajaarraa abbaa gadaa arjummaan wal aane nuu fayyise madaa egaa waaqachuu hin wallaalle akka dureessa kaanii arjummaaf sabboonummaaf saba baraare qaanii yaadataa arjaa sabaa sooressa abbaa dhaabaa waa'ee kan kee dubbachuuf jechi afaan nama qaba qabeenya akka lagaa saaqatee sitti hayaa'u dhabaa dhibee fi gaddi haraama sitta ta'u kanaa ol gammanneerra hin qabnu wanta jennu rabbiin baankii isaa keessaa ammallee sitti haa kennu jenne obbo Juunaddiniin sinii teera nan sobeemmoo irra sinii deebi'uu yoo sitti tole girishin jaa irra sinii deebi'an irra deebi'uu ammas barreessaa wali komentii kolfa dhiisaniiru kolfa dhiifame alhamdulillah irra deebina amma waraabadhaa eeshi walaloo kana immoo fudhaatii namni dubbisuu dandeessan walaleessitoonni dubbisaa bannaa taachuu walaloo yeroo gaarii qabataa harka sabaa dhageessanii qabaataa mata dureen wallichaati kulla qabaataa harka sabaa
abadan sin laalchisu ana kan hunda guutee dhibee kee si yaalchisu kazinaa kootii baasee dhangalaasee niiraa koo natsi wallaannata goota sabaa kadoo koo osoo ani siif jiru hin eeggatin kan biraa waan barbaachisu maraaf abshirnatu siif jira jedhe sooressi keenya qaanii baraare fira sila rabbi beekaaf filee harka kaaye akkuma kaleessaa ilkaaniin nuuf faaye ilmoo sooressichaati kajaarraa abbaa gadaa arjummaan wal'aane nu fayyise madaa egaa waakachuu hin wallaalle akka dureessa kaanii arjummaaf sabboonummaaf saba baraarte qaanii yaadataa arjaa sabaa sooressa abbaa dhaabaa waa'ee kan kee dubbachuuf jecha afaan nama qaba qabeenyi akka lagaa saaqqatee sitta yaa'u dhabaa dhibee fi gaddi haraama sitta ta'u kanaa ol gammanneerra hin qabnu wanta jennu rabbiin baankii isaa keessaa ammallee sitta kennu jenne abbaa keenya obboleessa keenya yaadataa jechuudha yoo waa biraa wallaalte aamiin jedhishi geesse rabbi isaa baraaru yaadataan umurii isaa guutuu akka mubaarak musammaatti dhaadheeffamaa geessanii dhaadheeffamaan rabbii galateeffatamaa jiraata anaaf maannarraa haqee yaadataan anaaf abbaa galataa koo nama haadha koo naa wallaalchi abbaa koo naa wallaalchi akka tallaala jechuudha kadir ana obboleessa koo lubbuu koo kana hin mararfannedha yaadataanis immoo nama kanayyi na wallaalche isinoo qophooftaniittu kadiriin biyya galchuudhaaf akka inni galu haala mijeessuu irratti konkolaataa bituu irratti mana isaa bituu irratti qophooftanii oromo qooda isaa baate yaadataan amma qabuun nummoo ciiroon yookiin immoo bishaan xiqqoon walitti yaatee galaanataati warri biyya keessaa hoo oromoon kutaa 11 jimmi arsiin harargeen shawaan uffata aadaa qopheeffataniittu shamarran filtaniittu dhiira filtaniittu konkolaataa tokko minibaasii qopheessaniittu kan ijoolleetti ergitanii akka irreechaatti jechuudha waajjirri aadaaf turizimii hoo qophaa'eera nu maallaqaan ni jirra waajjirri aadaaf turizimii Itoophiyaa muummichi ministeeraa itti aanaan obboleessu sabaaf sablammii bu'aa jira kadirii geessanii kadir martuutiif sabaaf sablammiitu bu'aa jira rabbi nu saalfachiisin rabbi nurkaa fudhatee nu salphisin yaa rabbi nu salphisin salphina yaa rabbi nu salphisin yaa rabbi nu saalfachiisin yaa rabbi nu salphisin balleessineerra gooftaa koo mucaa kanatti balleessineerra ganneerra amma nu kiifnee jireenya gaarii guyyaa lama ijoollee isaatii wajjin jiraatee akkuma nama tokkootti mataa dhungatee ijoollee isaa yaa rabbi nu saalfachiisin jedha inumaayyuu isuma dhuguma yaa rabbi nu saalfachiisin yaa rabbi nu salphisin jedha nuuf salphina akka sabaatti caba Acaaluu diina nu jalaa nyaate kadiriin immoo nutu nyaate kanaaf rabbi salphina nu haa oolchu kanaaf mee walaleessitu ay zumara walaloo amma kan irra deemaa jiru nargine ati jedhenti amin jettaat olga waa qopheessitee taata laa kadirii moo isa maasii ergu zubee kottoo olga dinaa dubbisi sammaa yookiin immoo kottoo kan qopheeffatte wayyoo qabaatte daa dubbisi Juneddiinis Kadiriifis zumara tokko barreeffadhu yoo qopheessiteeraatti fedhiyan walaleessaa ta'uudhaa qabu atuun beekta zumara si caalaan namni beeku hin jiru akka walaleessaa ta'uu barbaadu garuu naan kennamne hin diri gizee 28 dubbiseen dadhabe reessanii kanaafi Juneddiin nama galataati Oromoo balaa Juneddiin rabbiin duniyaa dhuman qabne umrii dheerinaa wajjin isaaf kennu yaa rabbi namoota lama sadii kanan wasiyyaadhaan madde jira rabbii kotti tokko ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatii warra kaaniin immoo
nama sadii Itoophiyaa keessatti arguu barbaadu nama sadii keessaa tokko argadheera. Namni barbaadaa jiru eenyu nama Juunediidha. Afur guuteera jechuudha. Namni arguu barbaadu Itoophiyaa keessaa anaaf dinqiyyeen nama afur keessaa tokko Raayyaa Abbaa Baccaa argadheera sadii tafa. Ishi maraa koo qopheessi yaadataa dha qopheessi bareechi yaadataa dha